baga jiraata. Har'a waan takka takka wajjin yaada tokko miti. Ati hanga of yaaddu ol kana beekuu sirratti waan takka yaalii hojjedhu agarsiisi addunyatti. Hanga ati yaaddu olitti ati nama guddaadha. Nama hunda caaluu danda'u tokko garuu wanni si dhorke sodaadhaan dandeettii hin qabu jettee waan fitti amantuuf yaaltee yoo dadhabde taraa takka waan kufaatii sirra dhuftuuf abdii murachuu waan qabduuf santuutu if duuba si deebise malee ati nama guddaadha. Yaaltee bakka guddaa takka gahuu ni dandeessa. Yaali waan takka yeroo yaaltu eega yaaltee deemte booda ni kufta. Kufaatiin sun daranaa cimina sii fidaati. Eega cimte booda ammaas deebi'i yaali. Ammaas kufi ni kaata ni yaalta. Yaali ammaas deebi'i. Kuftee yaaltee yaalii kana keessa milkaa'inni si qunnama. Ni milkooyta. Eega yaalte booda hanga feete yaaltee atummaan abdii mura milkaa'uun hin hafu. Gonkuma hin hafu. Ni milkooyta. Yaalii addaanii murin. Namoonni tokko amma matuma kiyyarraa kaase ammaan tana garuu alhamdulillah waan adda addaa takkarraa dubbisee waan kitaaba adda addaa dubbisee hubannoo takka harkadhee jabaachuutti jira malee anis jabaa miti. Anis waan takka yaadee abdii murachuu takkaan amma mataa kiyyatti ni qaba. Garuu kunnurraallee waan takka eegallee ni yaalla sabboota osuma deemnuuti. Gufuun xiqqoon takka nu mudatti gufuu xiqqoo saniif jenneeti yaalii san dhaabe kunnurraallee. Amma namoonni adda addaa ati milkaa'ina kana keessatti deebisaa ati deemtu kana keessatti gufuu sitti ta'uu danda'a. Amma nama si beekan nama waan xiqqoo sitti dhiyaatu jechuudha. Kanumaatiin gufuu sitti ta'u baleessa. Kanaafuu ati ammoo isaan dhumaa hundanii yaali waan takka yaali san booda ni milkooyi. Amma an eegaa karaatti kanatti as nagalee hedduulleen turre amata takka ammaan tanaas. Yeroon an dura karaa artii kana achi kaniinsi Amir Ahmad Dinuutti sho'ee abbaa jaanala Gawraas isa wajjin osoon isaa waliin qunnamee waan hin qopheesse takka ni qaba. Kan hin qopheesse kan namoota nadhi haataniif niin hima bar akkanatti waan akkanaa qopheesse waan akkanaatiin dalaguuf deema jedhiin hima. Namoonni kun maal na godhani ati hin dandeessu waan akkanaa dalaguu hin dandeessu. Ajjamaa qishnaana godhan jechuudha. Ati hin dandeessu waan akkanaa dalaguu hin dandeessu. Waan silaasirraa eeggamuu hin daleene faasiin jaa. Hamilee takka si cabsuu jechuudha. Sanbooda garuu gaafa ati guddattee milkooytee bakka takka kageessu taate namoonni sun ifiif si dhihaate milkaa'ina keessaniif kasiif gammachuu qabu siif gammada. Kammoo waan siin jechuu barbaadu siin jaa jechuudha. Situtu ati namoonni si qeeqan wanni adda addaa wanni si dhufu ati nama jabaa ta'uu kee. Ati yoo namni takka ammaan tan si qeequu baate yeroo ammaan tan ati waan takka hojjettee namoonni adda addaa inni maali akkanaa maal jaanii si qeequu yoo dhaban namoonni sun si dubban waan akkanaa kana yoo ta'e ati waa takka dalaguutti hin jettu jechuudha. Kanaafuu jabaattee dalagdee namoonni yoo sun taane waan adda addaatti dhufuun jirtu ati kaayyoo ta'e galmaan gahuudhaaf yeroo yaalii gootan waan adda addaatti kufaatii adda addaatti waan si qunnamuu danda'u.
dabra waan kana jettee deemu qabda. Ni kaata, ni dabarta, ni kaata, ni dabarta karaa waan kana. San booda ammaas ni kufta, ni kaata, ni dabarta. Akkasitti boodarra milkaa'ina dheeyta malee akkanuma lafaa kaate amma akkana waan akkana kana waliin tuttuqeeti milkaawa guddadha dandeettii harkadheeti waan akkana kana hojjette maal jette ifin tarbiin jabaattee hojjette sollooyte sammuun taatus qaamni taatus si solloqee irratti duute san booda addunyaarra beekamtee argatte. Kanaafuu jabaannee hojjechuu qabna. Namuutu karaa jiruun jabaannee haa hojjennu, yaalii haa goonu, waan takka abdii murachuun dhiisuudha bakka. Abdii murannaa if booda nu deebisa waan nuti irra jirurraa if booda nu deebisa malee gonkum if dura nu noo. Kanaafuu jabaannee hojjennee if dura deemuun haalaan nurraa eegama. Namuutu karaa jirtanii jabaadhaa. Karaa artiitiin haa ta'u, inni artii keessa jirtanii nama isin booda jirus jajjabeessaa. Atis nama si booda jiru jajjabeessaadhaa ta'eetiif jabaachaa. Yoo kana keessatti wanni adda addaa si qunname obsaadha. Waan takka obsitee irra yoo dabarte malee obsa wanni hin qabne gonkuma bakka siin geessu. Kanaaf